Jalmarroon guyyaa har'aa likkii Abiy Faatimee jira jechuudha. Jalmarroon inni asirratti dubbate waan addaati. Mee viidiyoo kana diqqoo takka irraa kutee isinii fidee jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota Oromiyaa Televiziyoonii waan inni jedhe daqiiqa takkaaf dhaggeeffadhaatii walitti deebineetiin waan inni jedhe guutuusaa ammoo viidiyoo ONM abaawo kajettu YouTube irratti daawwachuu ni dandeettan jechuudha. Waan inni jedhe mee diqqoo dhaggeeffadhaatii walitti deebinaa jiru. Kumaatamaan hidhachuu sadarkaa dandeenyu irratti waa hojjenneerra. Kanaaf Oromo hidhachuuf qophii. Kanaaf qophaa'e jaartan jenna jaartiin jenna yeroo isaatu ga'eera. Hiriyaa arganneerra sadarkaa sanarra geenyeerra. Hiikkannee lollee humna taane humna kan ta'e jabaa eenyuun hin jiru. Naafaan mo'atuu jaallatti. Kanaaf dugda diinaarraa hidhan hiikkannee kan hidhanne ittiin deebinee jabaanne jabaa namni hin jibbuuf hiriyaa arganneera. Warri ololu keessumaa qabsoo waggaa hedduu dhiiga ilmaan Oromoo kuma kitilsooratti warri gurgurate warri sun har'allee nu biraan hafu. Warri sun har'allee hanga boolla awwaala isaa seenutti dulloomee rifeensa lama baasee fi kabajamtoota Oromiyaa Televiziyoonii akkuma dhaggeeffachaa turtan Jalmarroon guyyaa har'aa speech uummata Oromoo keessa dhaabbatee akkuma isin argaa jirtan uummata Oromoo keessatti speech addaa baasee jira. Akkasuma waa'ee qaamota ijoollee biyya bulchaa jirturraas waan garagaraa dubbatee jira jechuudha. Akkasuma warroota agartee qaaman abaawo ala ta'anii qaaman abaawo deeggaraa turan warroota ala ta'anis qaaman abaawo jibbaa turanis irraa waan adda addaa dubbatee jira jechuudha. Warroota abaawo deeggaraa turanis warroota abaawo irratti duula banaa jiranis jechuudha. Abaawo jechuun abaawo bobo warroota agartee amma magaalaa keessa yookaan ammoo abaawo jaameetii magaalaa keessa yookaan magaalaa Finfinnee keessa jiru miti jechuudha. Abaawo amma karaa nagaatiin qabsoofneetti miti. Abaawo kan inni hoogganu jechuudha. Achirratti waan adda addaa dubbachaa ture jechuudha. Inni dubbate immoo keessattuu waa'ee Abiy Ahmad Abbaa Gadaati, waa'ee Abiy Ahmadiif yookaan ammoo Shimallis Abdiisaa ijoollee Oromooti, ijoollee akkanaati, yoo ijoollee Oromoo taate maaf ilmaan Oromoo fixxiidha, yoo ijoollee Oromoo taate maaf ilmaan Oromoo darartiidha, maaf ilmaan Oromoo aarsaa hagana ga'u kaffalchiiftiidha. Ganna afurii keessatti waan ganna 30 taane ganna afurii kana keessatti kanaa ol taanedha. Uummanni keenya kan Wallagga keessa jiru dirooniin tumamee jira. Dirooniin midhaan mabraatiidhaa fi baankiidhaa fi akkasuma bishaan waan garagaraa waan nyaataa dhugaatii yookaan irraa kutameetiin tumamaa ture. Kanaaf ammoo harka kennachuu hin qabdan ammas harka kennachuu hin qabdani. Maaliif diinata harka kennachuu hin qabdani jeetiniin kan inni ergaa dabarfatee jechuudha. Kana qofaa miti. Inni achirra dubbate keessaa cimtuun isin hanga yoomiti kan dargaggeessi harka duwwaa duudha. Keessattuu kaleessa irraa eegalee Moobeenii Baqqalaa Garbaat irraa eegaleetiin haga yoomii magaalaa keessatti duutanii harka duwwaa duutanii yoo arra kalaasha yookaan ammoo ibidda takka harkaa qabaatte yookaan ammoo waa wayii ulee wayii harkaa qabaatte akkasitti akka sarreetti isin ajjeesanidha kan inni achirratti dubbate jechuudha. Kan inni achirratti dhageessise yookaan ammoo sagaleen inni achirratti dubbachaa ture waan akkan nama ajaa'ibuuti. Yoo ammoo sagalee isaa guutuu yookaan ammoo viidiyoo isaa guutuu dhaggeeffachuu barbaadan YouTube ONM kajewu abaawo kajewu jechuudha. Achi jala seentanii guutuu isaa dhaggeeffachuu dandeettanii jechuudha. YouTube sun search godhaatii fi subscribe illee gochuuf hin dagatinaa jechuudha. Jajjabeessuu hin dagatinaa. YouTube waraana bilisummaa Oromooti. YouTube dhugaati jechuudha. YouTube kijibaa osoo hin taane YouTube dhugaati. Jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Achirratti gaafiin inni kaase keessattuu gaafii Abiy Ahmad Oromoodha. Shimallis Abdiisaa Oromoodha. Yeroo ammaan tanatti Oromootti biyya harkaa qaba. Akkana biyya akkana gochaa jiru. Warri kun Oromoo miti. Yoo agartee qaaman yookaan ammoo wanni isaanii Oromoo taateeyyuu yookaan isaan wanti shirri isaa yeroo ammatti Oromoo irratti yaadaa jiran waan diinni Oromoo irratti yaadaa ture oli jechuudha. Isaan achirratti dubbate waan Oromoo irratti isaan yaadaa turan waan Oromoo irratti isaan yaadaa jiranis ammas waan diinni Oromoo irratti hin yaadne Oromoo irratti yaadaa jiranii jechuudha.
kana jechuudha kan inni dubbate. Kana qofaa miti. Kan inni dubbate achirratti waa'ee ekonomii, waa'ee gargaarsa gartee biyya alaatiif biyya keessatti warroota biyya waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa turtan akkamitti waraana bilisummaa Oromoo asilollee akkamitti waraana bilisummaa Oromoo uummanni osoo waraana bilisummaa Oromoo naannoo sun jiru waraana bilisummaa Oromoo osoo magaalaa tana keessa jirra jedheetiin haasa'u akkamitti uummanni dararamaadha. Gaafii uummata baay'eeti I think social media kana gubbatti naannoo sun waraana bilisummaa Oromoo qabateen jedhanii naannoo sun waraana bilisummaa Oromoo akkana ta'een jedhanii maaliifiin uummanni wareegamaadha. Nuti aga silaa waraana riphee lolaadha naannoo qabanne yookaan ammoo gandi nuti qabanne ni jira. Ganda qabanne kana ammoo kana qabanne afaan qofa osoo hin taane gochaanii fi hojiidhaan agarsiifnee magaalaa tana keessa dhaabbanneetiin kan nuti speech keenya yookaan ammoo yaada keenya yookaan ammoo uummata keenyaaf yaada keenya dhiyeessaa jiru magaalaa walakkaa dhaabbanneeti. Kanarratti ammoo namni hin galleef haa taa'utidha. Isin galtee kanarratti ka'uu agartee wanta biraa barbaadaa yookaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo magaalaa tana hin qabannee achi hin qabannee ganda kana hin qabannee kaja'u kuni I think gaafii addaati jeetiin achirratti kaasee jechuudha. Kana qofaa miti gaafiin inni kaa'ee waa'ee gargaarsatiin akkuma isinii deeme waa'ee gargaarsatii waa'ee warroota daaspooraa warroota akkasuma biyya alaa kana waa gargaarra jedhanii yaadan achirratti qeeqa guddaa irratti dhiyeessee jira jechuudha. Warroonni keessattuu gargaarsa abaaboo waboodhaaf ijaaniitiin maqaa suniin nyaachaa jiran gargaarsa akkaan uummata keenya kan daaspooraatti irraa guuranii nyaachaa jiran namoota warroota gadi hin dhiyaanne jedhee achirratti dubbatee jira. Warroota kanneen keessaa guyyaa tokko wanni nu bira gahe hin jirtu jechuu osoo hin dandeenye wanni nu bira gahe waan xiqqaadha. Singaltee wanni isaan achirra guuran waan kana binnaa waraana kana goonaa ijoollee nama ganaa leenjisaa jirra ijoollee nama ganaa akkana gochaa jirra. Kanaaf janiitiin maqaa sunillee warroonni daldalaa jiru warroota baay'ee jira. Kanaafis of eeggachuu qabdanidha. Direct waraana bilisummaa Oromoo yoo deeggaruu barbaadan direct deeggaruu ni dandeettanii namarraan agartee gandarra deemaa waan kanarra gochaa ammoo osoo hin taane direct waraana bilisummaa Oromootiin wal deeggaruu ni dandeetta. Amma waraana bilisummaa Oromoo biyya namaa keessa osoo hin taane ifaan ifatti Oromiyaa keessa jira waan ta'eef Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo namni kamuu argaa jira uummanni kamuyyuu wajjin jiraachaa jirra akka waraana biyya qabatee tokkotti as keessa jiraachaa jirra. Kanaafiyyuu yoo nu gargaaru barbaad direct Oromiyaa irraa nu gargaaruu dandeetta biyya alaatis nu gargaaruu dandeetta gara feeteen akka feeteen nu gargaaruu dandeetta. Garuu ammoo warra namoonni agartee waraana bilisummaa Oromoo gargaarra jedhanii waraana mallaqa isinirraa guuran akka soba taate beekaadha. Gareen wanta suniin abaaboon yookaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo hundeessanii jirti osuma jiraattu tan hannaan yookaan ammoo shiraan baay'atutti jira baay'ataa jechuudha. Keessattuu Awurooppaa fi Ameerikaa akka malee irraa dubbatee jira gaqqabee irraa dubbatee jira. Kanas dhageeffachuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Gaafa biraatiin ammoo waraana yeroo ammaan tanatti Oromiyaa keessatti bobbaasan yookaan ammoo liyyuu poolisii Oromiyaa jedhanii ijoollee Oromoo waraana abaaboo jedhaniitiin bobbaasan irratti waan agartee inni mootummaan kun hojjechaa jiru jechuudha. Ijoollee Oromoo fooheetiin gara keenya erga ijoollee waraana dhukaasuu hin beekne ijoollee qawwee garatti dhaan hin beekne ijoollee qawween kun yoo agartee unkaan waan biraati miti wal nyaateyyuu yookaan ammoo wal ciniineyyuu akka gootu hin beekne gara keenya ergaa jiranii. Kanaafiyyuu ijoollee teessan ofii keessanii mallaqaan isin hin goyoomsinii mallaqaan akkanatti isin binna janiiti yookaan ammoo balbirrii aganaa isinii kan hin janiitiin faamiliidhaan akkasitti isin hin goyoomsinidha. Kan inni achirratti dubbatee jechuudha. Kanaaf mallaqaadhaaf hin goyoomina kaayyoo keessan beekuu hin dagatina waan agartee biyyaa baateef waan biyya kan kee keessaa baatee wareegama agartee addaa kafalaa jirtuufis beekuu qabdaa jedheetiniin achirratti waraana agartee keessattuu Oromiyaa keessaa fe'aniitiin gara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii achi fa'aa jiran irra akka gaariitti dubbatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waraana kaayyoo hin qabne waraana gammas wanta duutuuf hin beekne arra yoo duute wanta duutuuf hin beektu birrii 10,000 sii kannanii birrii 20,000 sii kannanii atin amma wanta wareegamtuuf hin beektu jechuudha. Ni gala jettee deemuu dandeetta achi keessa lola keessa dhaamtee du'uu dandeetta. So kanaafiyyuu manaa bahuu hin qabdanii ijoolleen Oromoo yeroo ammaan tanaa keessatti baradhaatiin hiikaan ammoo waraana bilisummaa Oromootti idaamaati waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaati waraana bilisummaa Oromoo argitanii jirtanii qaamaanis gochaanis hojiidhaanis waan hundaanuu argaa jirtanii. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu gatina isiniin jechuu barbaadaa jeetiin dubbatee jira. Gama biraatiin ammoo dhalaa osoo hin taane dubartii osoo hin taane dhiira osoo hin taane dargaggeessa osoo hin taane nami kamuyyuu taa'itiin agartee dibbee yookaan ammoo oduu guuruu osoo hin taane gabbaatanii hidhachuu qabdanidha. Gabbaatanii waraana bilisummaa Oromootti ida'amtanii hidhachuu qabdanidha. Asitti yeroo ati agartee nan tuqettee
Yookaan mootummaan kun an siyaasaa keessa hin jiruuti wanta kanarraa hin qabu jettee yoo atiin gabbaatee magaaluma kan kee waan garagaraa oofachaa jirtu yookaan dalagaa kan kee haa ta'u waan tafeeti waan namaa hojjettu waan garagaraa hojjechuu dandeessa daldala kan kee hojjechuu dandeessa an siyaasan ala jettee osoo ati deemtu baraarima si nyaata yookaan ammoo namuma zimbiloota akkanumatti si nyaatanii si shakkaniituma si nyaatanii yookaan ammoo waan shanii deeggartu jedhanii si nyaatanii yookaan ammoo shakkamte janiitiin hojii kan keetirraa ala si godhanii si hidhanii akkasitti hojii kan keetirraa si faalleessanii si nyaatanii akkaataan itti duutu waan hin beekamneef kanaaf yeroo ammaan tanatti ilkee agartee sirratti reeqqiftu yookaan ammoo ilkaan kan kee afaan kan kee keessatti reeqqisu yeroo mata akka ofirraa buqqisanidha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ammas waamicha isinii gochaa jira warroonni agartee poolisii Oromiyaa keessa jirtanis warroonni agartee poolisii Liyyuu keessa jirtanis kan makalaa keessa jirtanis akkuma durii itti idaamaa turtan akkuma durii itti dabalamaa turtan waraana bilisummaa Oromootti idaamaa isiniin jechuu barbaada jeetiin achirratti yaada adda kaasee jira kana qofa miti yaada garii kan irraa irrises jiraachuu danda'anii yaada keessattuu gama ekonomiitiin gama hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo hidhachuu qaba Oromoon hidhannoodhaaf qophaa'uu qabdi Oromoon yoomillee hidhachuu qabdiidha boorisi agartee yoo biyyattiin tun agartee bilisoomne mootummaa feene gubbaa keewwannes Oromoyaan waraana barbaachisaa Oromiyaa yeroo ammatti waraanni gahaa isii barbaachisa jechuudha waraana akkaan itti amantu waraan dhugumaan Oromoodhaaf quudhu barbaachisee jedhachita dubbatee jira hordoftootaaf kabajamtoota keenya oduun keenya kan amma asirratti isin dhaabata laayikii fi sabskraayibii sheer gochuu hin dagatinaa isin jenna nagaannaa waliin Oromiyaa biyya ilee fidaa Oromiyaa biyya bakka